duraan dursee abbootiin keenya baga nagaan dhuftanii hundi keessaniyyuu baga mana keessanitti nagaadhaan dhuftan. Jiisuu boonaaf gannaaf kan uumamaan tolte jannata arjiiti kamtu siin qixxaate qabeenya kee gamtaan eeggannee guddifna duree ta'uu kee addunyaaf mul'ifna. Majlisa torban kana keessatti fi akkasumas kiiloota gara 23 gaan magaalaa Shakkar keessaa diigamaa oolanii fi diigamaa turaniif har'aan tana immoo ibsa guyyaa har'aan tanaa kennaa oole. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa uummattoota garaagaraa akkasumas amantoota garaagaraa waliin mari'achaa oolan. Oromiyaa kan amantaa adda addaa hordofan amantaa kiristaanaa akkasumas ortodoksii warreen kanaa waliin guyyaa har'aan tanaa marii irra ooluun isaanii yaadatama. Obbo Shimallis Abdiisaa marii isaanii kanaan keessattis jalqaba marii isaanii irratti akkana jechuudhaan kan jalqaban yoo ta'us uummattoota keenya kan ammaan dura torbee kana keessa dhumaniif gadda nutti dhagahame ibsannaa jedha. Pirezidaantiin Majlisa Oromiyaa Obbo Jamaal Muusaa akkasuma isaan irratti kan hirmaatan akkasuma pirezidaantonni federaalaatis amantaa musliimaa irraa kanneen ammaan dura dhumaniif mara isaaniitiif gadda nutti dhagahame ibsinna jechuudhaan kan eegalan kanneen kana mara irrattu waliigaltee guyyaa har'aan tanaatiin ragaaniifis majlisni magaalaa Shaggar fi akkasuma wantoota isa barbaachisuu fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa haala yeroo irrattis uummattoota amantaa garaagaraa walitti fidee mari'achiise. Uummattoota amantaa kiristaanaa akkasumas kanneen musliimaa ortodoksii fi hunduma isaaniitu walitti fidee guyyaa har'aan tanaa marii garaagaraa waliin kan godhaa oole. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa waan hin taaneef dhumuu jechuudhaan waan mariidhaanuuf finnu jechuun gaafii kanaa itti fufe. Garuu immoo dura taa'aan majlisa Itoophiyaadhaa Obbo Haji Muftiin guyyaa ammaan duraatti gaafa kun eegalame nagaan akkaaniif xumuramu osoo maskiinni kun hin diigamneef osoo namni tokkollee nu hin dhageenye akka dubbii keenya fixannu kan jechaanii ture. Yaada isaan san dhaga'uudhaaf dhaban har'aan tan ammoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ibsan. Ibsa kanaanis kan walqabate mootummaan naannoo Oromiyaa amantii hundaafuu tokko kan jedhu amantii musliimaas kiristaanaas ta'e hundinuu sirna bilisa isaaniitiin akkaaniif jiraatan jechuun yaada garaagaraa ibsaati jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gara dubbii himaa isaaniitiin gaafa ammaan dura torbanuma kana keessa ibsi kan kenname finxaaleeyyoonni garaagaraa amantaa dahoo godhachuudhaan jechuun ibsaati ture. Guyyaa har'aan tanaa immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa hawaasa garaagaraa waliin mari'achuudhaan akkasumas wantoota adda addaa irrattis kan marii isaanii dabarsantu yaadatama. Garuutu guyyaa ammaan duraa keessatti kan ture yaadni akkasuma baay'iluu addunyaa dubbii himaan isaanii ibsanii fi kanarraan tana ibsame kun adda adda ta'uu isaatu mul'ata. Dura ta'an isaanii ibsoota isaanii haala adda addaan itti fufaa turan Obbo Shimallis Abdiisaa yaalii isaanii irratti akkana jechuudhaan yaada kana kan itti fufaa jirani. Akka bal'atu qonni magaalaa akka bal'atu gochuudhaan magaalummaa bal'isuudhaaf hojjechaa jira jechaadha. Kan yeroo hojjechuudhaaf kaanu kanaan dura pilaanidhaan magaalonni hoogganamaan turre. Tokkoffaa rakkoon tokko kaasaan. Lamaffaan immoo fedhii siyaasaa adda addaatu jira. Weerara lafaa adda addaatu gaggeeffama Oromiyaa keessatti. Isa kanaaf immoo haala mijataatu nu keessa ture. Maaliif caasaan keenya rakkoo qaba sadarkaadhaan. Rakkoo qaba. Rakkoo caasaan keenya qabaachaa uumaa tureen weerara adda addaa asii naannoo Finfinnee qofa duun Oromiyaa guutuutti jechaadha. Seeraala iddoo sochiin adda addaatti godhamu bal'inaan jira. Kana karaatti galchuudhaaf mootummaan naannoo keenya xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Uummanni keenyas sadarkaa guddaatti nu gargaaran. Haala amma gidduu kana uumame keessatti naannoo keenya keessatti rakkoon tokkoyyuu akka hin uumamne gochuu keessattuu majlisni federaalaa abbaan keenya Sheehajiin majlisni keenya kan naannoo Oromiyaa manni amantaa ortodoksii manni amantaa amantoota wangeelaa hundumtuu deeggarsa cimaa godhanii itti gaafatamummaa olaanaa bahanii kana gochuudhaan naannoon keenya tasgabbiidhaan akka itti fufu. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yaadni isaan kennaa jiran kana keessattis hattuu fi akkasuma wantoota adda addaatis dhabamsiisuuf yaadni jechaa jiru kan fakkaatudha. Naannoo Oromiyaa guutuudhatti hanniti waan itti fufee jiruuf hanna kanarraa jechuudhaan naannolee hundattuu wantoonni maskiidonni fi hundinuu kan pilaaniidhaan ijaaramee miti pilaaniin hoogganamaa hin turre kan jedhu kan ibsan yoo ta'us garuu immoo maskiidee irratti pilaaniin qopheeffame akkaan waan pilaanii isaanii maskiidee irratti qajeelchanii kan fakkaatuun maskiida amantaa 23 kan diigame yoo ta'us garuutuu uummata musliimaa kan akkaan aarse yoo ta'ullee wanti akkanaa kun akka naannoo Oromiyaa keessattis hin deebine kanaadhaaf illee ni hojjenna jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaa jiran.
ibsa guyyaa har'aan tanaa itti fufe kana keessattis wantoota adda addaatiinis kan deeman akka dhaabbataniifis yaada isaanii akka haalaan hoggansa isaanii itti fufan gaafatamu.